Amdi callisanii na jalaa baanii bideeman. Amma nu arama sin gaafatte gasi. Arama sin gaafatte. Gaafatte deengaddayyuu nama biraa bakka siibuuf nanneen. Maal ol seente akkamii gabbaatee lixxi anaami karaarraa fuudheemi bareeddu naan taane niin dhufaa. Sanuu dalagaan taateef isii maal feeti? Birrii feeti. Birrii mee afaan hin beektuumi? Birrii kun beektu. Ganaa dhufteeyyuu jeemeeqa. Daffaaree ijoollee teedara wallahi homaa nageenyi isaaniif hin ta'u isaan ala keessa deemuun kun faayidaa qaba seetan. Afaan fayyina hoggaadhaatu dalagaa argata ala kana keessatti. Homaa namnu isin hin jaalatu wallahi billahi duwwaa xaartan malee. Homaa namuu isin hin jaalatu beelli kolbaa isin walii galchee kubusii isin goggossitee osoo dalagachuu beektan bar osoo fayyaa qabdan. Osoo hojjetattanii akka nama kamiitu ja'an birrii biyya argachuu dandeettan mana ijaazaa keessa kolbaa walii isin gala akka beera dulloomte ijoollee dadaamman kana dheengadda biyyaa yaate akka nama dulloomee ta'anii ta'an dulluma seetanii dhibee seetanii hoggaa isaaniiti kute seetanii beelatu gara olii hidhe ijoollee beelatu akkas godhee goggosseeti akkas godhanii beela'ee dhuguma amma mana ijaazaa keessatti guyyaa rafaa walanii galgala kaanii sa'a gara 11 qursi nyaatan. Kunu qursiin hin nyaatamu misaan hin nyaatamu galgala nyaatan jechuudha. Kana jechuun intiniidha. Qaamni kan kee hir'ataa dhufa. Qannasaa dhufta. Sammuun kee kunuyyuu intini gillaazima ganama waan ta'e wayii qursii qamasuu qabdu. Wallahi manni ijaazaa akkasi. Sanuu cinqii gadi hin ba'a manuma keessa teettee tuktukii fi jinni maala biftiti fayyaa qabda dalagadhu. Dalagadhu aga rabbiin sii kenne fayyaa rabbiin sii kenne tana dalagadhu gaafa fayyaa dhabdeetu homaa gochuu hin dandeettu. Maatii irraa silkiin kaastan warra keessan hin dubbistan. Beedhaa maqaan qofti maal godha? Hookiyyoo obboleettii qabaatte obboleettiin tee bakka dalagaa jiraatte obboleettii teessan fagaafattanii barbirrii. Hin kennine obboleettiin tantee ala keessa jiraatte anammasi dhara gorsaayyuu wallahi tonkolii barsiisan majoollee qo'ame. Hin kennin jedhaa wallahi obboleettiidhaan birrii obboleettitti hin kennin lubbuuti dalagaa hin deemiti. Isin mana ijaazaa teettee obboleettiiti jeme birrii akkasiin isiiti mana ijaazaa teetti hin kennin haadha ergi hin kennini. Salam bulun gidi. Salam bulun. Ara migi bimbalallen qoy. Qoy roza ajaibattu dalagamera lubbu. Indemi boda demta. Maan jette deemta nyaata keenya. Enna Mama fuudhee gadi. hin kennina. Birrite obboleettiin ta'e amma fakkeenyaafani obboleeyyanni qaba kontiraataa hin gaafadhu birri shanii. Hin sodaadhaa yoani wallahi hedduu takkana ulfaata gaafachummaanu asalan gaafachummaanu qaani ofii keetii mana ijaazaa ciiftee kaatee isii miskiina ganama kaatee ila galgala uffata tokkostee mana fooqii jala dhixxee nyaata rabaa gootee akkasitti ati asitti eegee dhaabdee maamadoo jarrajjanaa isii gaafatta hin kenninitti hin kennin yoo feete qarbii dhattee nyaatu dhimma siiti akkuma kee dalagachuu dhuftetti hin kennin. Obboleettiitii jettee birri shaniitti hin kennin kaayyadhooti dhimma siiti maan dalanne isiin leesh hin dalanne rakkoon isii maali kateettuuf gaggaafataa ooltuuf akkasii manni jalaa fooqii daa'imman qabanii jinni jaankaa kee dhiisii dalagadhu mana rabbiin sii razzaqe dhaqee dalagadhu min chigiraalle waan rabbiin sii razzaqe. Okay? Deemi dalagadhu gana obboleettii teellee mataa nyaatte maatii amma obboleettii warri qabu okay warra obboleettii hin qabne duubee gaafattan gana meena liqeessi kiraan mana birri nyaataa dhabne deemi dalagadhu lubbuutii dalagadhu wallahi keessattu dubartoota haajimaa jirtuu fi dubartoota chaarjaa jirtu birritti liqeessinaa warra mana ijaazaa chaarjaa fi haajimaan jiru. Gokkuman dalagatan ittiin kennina ana isinin jedhe ittiin liqeessina duutanii goddanyaa teetii miti lubbuu ta'e haa taatu nafsee ta'e haa taatu birrii teessumuun ittiin kenni. Hin hojjattu hojiin jaalatan hojii hin deeman warabbal ka'aaba hin deeman ittiin kenni dubartoota haajimaaniif chaarjaa jirtu birrii hin kennina.
yoo taatellee al'eeni Abu Dhabi ijoolleen gara siin dalagatan qoosaan beekan Hajim al'eeni Abu Dhabi Rasal Kema ijoolleen jirtu dalagatan wallaan dalagatan dalagaa irraa bahanii guyyaa 10-15 ol hin taa'an mana keessa dalaga ma argatan deeman garuu tagara Hajimaaniitiif chaarjaatuun zooruu baratte ايوه Habibti yookaan bahara jettee deemti yookaan achi jettee deemti siin deemtu dalagaa zooruu baratte kan namni zooruu gaafa barate chigiri ariitee baratte Maammadoo akkamitti dhiistee deemti ittiin kennina wallaahi ittiin kennina hin argattu birrite yoom qiyamaallee itti liqeessite goddanyaati yamee qoy jettee fuutee ittiin kenni shenna teeti gubataa mana madaamii keeti birri shanillee ittiin kenni goddanyummaan birriin dhufte haaftu yoo barbaadde haa haftu achitti hin fedhin goddanyummaa karaa birriidha goddanyummaan tantee ta'isii tanamummaa tagara birriin fedhin ishee Habibti Tiyaaniin dalagadha maakkana yoo taa'ee waluu naman dalanne si fakkaata ijoollee takkatti dalagaa yoo galfadhe anaa baqeedha dalagadhe naga hin dalagadhaan durumaa iyyuu dalagaan argitanii uffata nagada kan miilli na luqqaate dalagaa irra dirdirin beekuun hojjedha birri mani Habibti birri gaafa qabattee argite bee yoo dhabde matassi zoora ni dhibamtaa bare birriin qabatin gaafa qabattee argite chiggir ziyaada mushkila birri takka qabattee dhabdee naa wallaa ni dhibamtaa birri ammallee way abbaan manaa kee birri qabaate abbaan manaa kee birri fedhe haa qabaatu ati ta'u fi keetii argattu qofa san barbaadda eegale ana abbaan manaa kee birri fedhe yoo qabaate ta'u fi argadhu san qofa fedhaan ta'u fi anaa dhuftu san qofa natti tola ta isaa irratti yuma jaaladha tama ofii argadhu biizineesuma ofii dalagadhu san tunatti tola sigale abbaan manaallee haadha manaa waa daladdu jaalataa waluma yoo hojjetan gaariidha kan hunduu hojii biyyaa baane biyya kanatti dalagaaf baane waan ta'eef dalagachuun dirqama tokkoffaa maatii qabna amma namni maatii dhabeen jiru maatii heerumtee heerumuu baattee sinniisani hooma sirraa barbaadan sii galee keessattuu haati teessan keessattuu ramadaana dhufaarallee maallaqa fedha maatiin namarra kanaafuu dalagachuu si barbaachisa maatii keetii birree erguu waan hin dhiifneef galgala ganama abbaa manaa gaafattaaree ofumaa keetii yoo hojjattee ergite irra dansaadha sii galte kanaafuu alle kana amma maaltu sin balleessaara sinii galteerti dubbiin warabbal kaaba waa isin balleessaaru sagalee tananaa waraaba warri oduu biraayyuu waraabdan maaltu sin balleessaara ni beektanii kaansileeshinii ni fudhattaniimi eessa dhaxxan goddanyaa teessan tamana ijaazaa jirtu argite isinuu rakkattee amata meeqa mana ijaazaa teettu isii bira dhaxxan kaansileeshinii fudhattanii bar isiin akkuma ofii taate san si godhuu barbaadde Habibti ati isii bira deemtee dalagattee akka isii ol taatuun barbaaddu isiinis taa isiin jetti ala keessa hojjenna ofiisiitiifuu waggaa meeqa ala keessa teettee birri shaniin qabdu bar ala keessa hojjenna pi kumaaf agasiin seentaan ballee deebite waggaa lama fixxee kaatee mallee agasiin deebitee seentaa inteettu kumaaf 500 seentaa kumaaf 700 seentaa itti ol tuxxii bar hijiru hikke jibdi kuma 2 seentaa kumaaf 800 seentaa xiqqoo mafa nyaata barannaan hikke jibdi sitta fuufaarti Habibti hin dhagayin asin dhageeffadhu jissi kontiraatuma kee dalagadhu kontiraanni nagayi quufe yoo jette yoo fireendii wayii as keessaa hin qabne yoo nama si janaajjanu hin qabne Itoophiyaa gali tikeetti kutadhu osoo kalli walli taatee asitti dhiirri kalli walli fi dubartiin kalli walli walari'aa oola asitti aatiin hiqaamaa aramni sirraa hojjetteen gaafa nagayi dalagaan tun nageetti jette Itoophiyaa gali boqadhu deebi yoo barbaadde ji'a takka ji'a lama asitti ala keessatti kubusii nyaataa dabarsitu san gali biyya dabarsi deebi si galee malee oduu namaan dhagayna wallaahi nama isin balleessaar wallaahi ala tana keessa ni maraattan wallaahi ni maraattan
Nooma warra kana babbareedee uffannee si afoo yaanu kun. Waan deebitanii madam. Ani ijoollee gorsaa jira. Amma takka dheengada mana kee tafinne gaduma baatee yalaan banne. Akkasin ta'inaa idhaaraan. Yookaan hin dhufina yoo dhuftan ofiin gabbaatanii badina mana madaamiti.